Gama sagantaa keenyaatis seenaa mata dureen guyyaadhaa waan lamarraa waliin laallaa tokko baga gammaddan jetti. Isiin lammataa ammoo warra uummata Oromoo nyaachuudhaaf deemu mataa dhoofnee uf duba deebifne mana galchineetti jechuudha. Waa'ee paartii siyaasaa akkasuma warroota qabsoo uummata Oromoo haaraa kiiloo baafna jedhee deemurraallee waliin laallaa akkasuma haala yeroollee gaggabaabsinee waliin turna. Inshaallah rabbii yoo jedhee isinirraa gabaabsaa isinitti hin dheeressu. Kun oduu gammachiistuun adda jirtu kaa akkuma waliin argaa jirrutti yuunivarsiitiin Minisootaadhaa guyyaa isaan biraa kaa'ama guyyaa dabre guyyaan kaa yeroo isaan biraa guyyaa nu biraa halkanii eebba yuunivarsiitii keessatti sadarkaa adda addaatiin eebbisan akkasuma biraanchii isaanii as Itoophiyaa keessaa qaban Sharaatenettadha. Olumaayii teennaa fi daa'ii akkasuma namoota bebeekamoo warroota baratanii eebbifamaniif akkasuma warra doktoreetii kabajaa kennaniif akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaafaa namoonni hedduun keessatti argamu baga gammaddan jennaan jechuudha. Isaan qofaa miti maatiin isaanii warroonni biyya jaalattan amantii teessan jaalattan dhugaa jaalattan haqa jaalattan baga gammaddan baga rabbiin isin gammachiise warri barattanis hojii gaarii ittiin dalaguudhaaf baga gammaddan isiniin jennaa warri kabajaa isinii kennamellee baajee teessan dalagaa uummataaf dalaydaniif kabajaan kun isinii kennamee daran jabaattanii dalaguu qabdan olumaa hin kennallee daa'iin teennallee hundi keessanuu isiniin jenna jechuudha. Warroonni hafanis akkasuma namoonni gartee dalaganii baratanii barumsi umriin hin murtaa'u. Umriin hin murtaa'u namni waggaa fedhetti akka qabrii galutti barachuu shari'aan keenya islaamaa keessaayyuu ni hayyamtii itti nama ergite jechuudha. Gartee nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam jalqaba gaafa gartee suuraa itti buute iqraadha qaray jechuun dubbisuu hin danda'u jennaan dubbis dirqama jechuudha. Barumsi dirqama namni yoo barate hamtuuf gaarii adda baafata. Kanaaf shari'aan islaamaa barumsaan gartee addunyaa kana keessatti bakka jiru hundatti namni umriin kana sana osoo hin jenne barumsarra bobba'anii kanaaf gartee yuunivarsiitiin Minisootaadhaa haa galatoomu biyyi teenya inshaallah alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin mootummaa adila mootummaa gaarii mootummaa gartee waan rabbiin dalagu san rabbii waan gartee irrina irraa qabullee ammallee nu haa guutuu fi ummata musliimaa kaadha yuunivarsiitiin keessaaf alaa yeroo takkatti eebbisee warroota eebbisan barattoota isaa gartee sadarkaa adda addaatiin eebbisee baasuuf akkasuma kabajaa doktoreetii kabajaadhaa namoota hedduu kennan kun biyyi teenya nagaa taatee kalee islaamni keessatti lammii lammataatii baqataadha jedhan abbaa biyyaa ta'utu kana qaba. Kanaaf yuunivarsiitiileen hedduun maashaallah yeroo biraa taate naannoo Amaaraa irratti Walloo irratti bakkoota adda addaa keessa yuunivarsiitiin gurguddaan biyya keessatti dalagamaa jira. Yeroo biraa taate waggaa gabaabaa keessatti musliimni gartee haafizootaa fi akkasuma doktoroota profeesaroota sadarkaa adda addaatiin namoota hedduu inshaallah eebbisee baasuu deema. Alhamdulillahi rabbil aalamiin ummanni musliimaa keessaayyuu namni kaatana gammadee alhamdulillah hin jenneef dhugaa tana qabatee duratti hin deemne isumatu gartee islaamummaa maqaa himataa jechuudha. Musliimni Itoophiyaa keessa kalee hin jiru jedhan dachii kiristaanaa afaan tokko amantii tokko aadaa tokko ummata tokko jedhan sun cabsuudhaan mootummaan adda jiru wanni aabbichuu jechaa ooluu fi siyaasaa qofaa fi miti namni gariin jireenya liqimsaa addunyaa tanaa akiraallee namni kuni bakka kalee dadhabne olumaayin teenya dadhabde nuti akka musliimaatti jiraachuu salaatuuyyuu dadhabnee fi waggaadhaan namni hedduun adda mormeen isaan kaleessan bakka tana quban qabu namni keenya gariin bahee salaatee soomanee yoo galee akkanumaan hayyamanii fi deema si'a miti mallatteessaa waggaa irraa jechuun hayyamaa uummata gartee warraa diina keenya diinillee diina gartee rabbiillee isaan kana wajjin qabsoo ol qabachaat diiniin tun as geette jechuudha. Biyyattii tana keessa qabsooleen dheeraan waggaa dheeraa godhame namoonni hedduun kaadha warri amantii biraa qabdan nama folchaa gartee kan namoonni akka adda addaatiin waa nama hiikkatanii anammoo dhugaa dubbadhu irraa abbaan fedhe haa fudhatu abbaan fedhe haa dhiisu ni dubbadha jechuudha. Tun haqa diiniin kennallee dubbadhaa jettu nama biraa tokko ittiin barbaanne warri gartee diinii kenna ukkaamsillee ummata kiristaanaatii miti warra maqaa kiristaanaatiin ortodoksiitiin daldaaluu fi siyaasaa amantii golga godhatee deemu kaleessa jechuudha. Sirna kalee warra afaan tokko aadaa tokko amantii tokko jedhu akka faannoo addaa tana jechuudha. Fakkeenyaaf faannoon kaayoon isii tana warri kun Itoophiyaa keessatti akkuma beektan kaadha alhamdulillahi rabbil aalamiin olumaayin teennaa fi barattoonni yookaan ammoo darasaan teenya warri barattoonni darasa jechuun barataa jechuudha. Barattoonni keenya stuudenti sadansan eebbifanis sadarkaa kanatti adda gartee biyya keessaa biyya alaatitti Sharaateen bakka kalee namni islaamaan seen hoteela guddaa biyya keessatti argamuu fi masaraa mootummaa sadarkaa sanii wanni hundi salaataan ta'e wanni hunduu itti gahe kuni itti qalamaa ture uummanni musliimaa itti jibbamaa ture chaansiin waa sadii uummata Walloo boruu meedaa ni yaadattanii bakka guddoo kaafna jechuun wanni kun biyya guutuu keessatti dalagame uummata musliimaa lafarraa fixanii kaafe manguddoo fi ijoolleef daa'imman
hireen kennameef ajjeefamuu kiristinnaa ka'u biyyaa bahu ture kalee jechuudha. Kanaaf jedha kitaabni tokko kan mootii biyyaa kataban wallaahi inni kiristaanne jette haatteen maaliif kiristinnaa kaasanii dirqamaan akka chaayinaan uummata musliimaa gootutti dirqamaan haraama si nyaachisanii ji'a soomana akka ittiin nyaanni manarra deemanii si eeganii akka ittiin salaanni sa'a salaataa guutuu isaatii jechuu akkasiin nu dirqaa turan san biras dabranii Haile Sillaasee waan dalaganii beektanii Dargii waan dalaganii beektanii Mallas waan dalaganii namuu ni beeka jechuudha. Mallas Zeenaawiidhaa inumaa salaata lamatti deebisee islaamummataan haqu jechuudha. Inni karaa hamaan kan dhufe isa kana. Warra kaan kakalee akkasitti nu lolu sanii warra gartee dirqamaan kiristinnaa kaa jedhu san ofirraa akkatti dhoorgitu qabda jihaadallee itti baata. Kun maal godhe? Quraanni Rabbi buusellee sirrii miti jedhee aayalee jihaadaa maal kanneen keessaa baasee jechuudha. Ameerikaatti maxxansee waa hundaa biyyallee seenee jira namoonni qabdan hedduun ni jirtan jedhee amanaa jechuudha. Quraana haaraa Mallas Zeenaawiidhaa baase. Hadda namni musliimaa jala taa'ee Mallas Zeenaawii nu wayya yeroo jedhu olumaayii waan jettuun san olumaayii gaafadhaan jechuudha. Namni hadda Mallas Zeenaawiidhaan islaama ta'e nu wayya jedhu quraana keenya jijjiiree amantii keenya jijjiiree sadarkaa uummata musliimaa vaayirasiin hamaan warra tooyidaate jechuudha bara. Baaleef Arsii fi Harariin seene jedhee jechuudha. Akkasiin Rabbi harii isa dabarsee dachee jara gubbaa mataa qabee Rabbi isa kuchisiisee jechuudha. Alaabaa nuffiti. Salaata lamatti deebise. Zuurii lama salaataa, ishaayii lama salaataa, magriiba lama salaataa, subiin qaraa lamaa mire kanaa jedhe. Maal gootanii cinqamtan dararamtan wanni Rabbi dalage sirrii miti. Ergaan Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam dhufe sirrii miti. Hedduu jala seene gaafa san. Hadda san keessa dabarree alhamdulillahi rabbil alamin ummanni musliimaa kaleessa namni isaa kana akkamiin laalu akka nama waan beenne wallaalaa jaahilatti hagadha akkasin laala gariin nama akkasin nu laalan nu kana sun nama xiqqoo Mustafaa irraa gurraacha yoo laalanii amma sheekati maal siyaasaa irraa daladdaa barakeenna akkasidha sheeka maal siyaasaa irraa daladdaa alhamdulillahi kabajaan hadha dhufte tun maaliin dhufte qabsoo nu gooneen dhufte qabsoo olumaayin gooteen dhufte kabajaan hadha argamte tuni du'aayin rabbii haaq jala qabanneetiin kan dhufte sabab sadhaan nun jedhe kaaliqus samaawaatu ardi mukatti cabsinee warra diinii keenya kan nu dura dhaabbate mukatti cabsineeti bar mukatti cabsinee wareegaan barbaachisu itti kafallee funya qurqurin jaalataniiti miti funya qurqurin uf kabachiifne diinii keenya kabachiifne biyyallee kabachiifne jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin rabbii haqa san qunnamsiisee olumaayii teenya abboota teenya akaakayyoota teenya Haile Sillaaseen diinii kana balleessuudhaaf lolaan uummata Baalee sodaateeti qeesii guddaa qabu ministeera ofiitti ergate yaa uummata Baalee isin jaaladha Baaleen tun baraa seenaa qabdi asumaan Arsee tana yeroo Arseen uummata Arsii jedhan si koomandoo tana bar waatu keessa jira bar Arsoomni qorsooma yoo jedhani waa hedduu keessa jira uummata jagnummaan beekame laa ufalchaat akkatti dhiira uummata jagna wayitii wata bineensa wallaahi adda kaa dayyuusni keessa guute durriyyeen keessa guute maqaa nu balleessite malee Arsii jechuun bar jagna bar waan ambi salaatu Haile Sillaaseen ambi salaatu Baalee dhaqee ilaalee akkana laalu ija jagnaa argee dubbiin tun hin taane jedhee gartee kadhaa ergate. Uummata Baalee isin jaaladha. Isin kabaja. Amantiin tiyya Ortodoksii. Kiristinnaa naa fudhaa jedheen. Leencichi ija barbadaa. Jagni haati deetti. Kaadhaan bi gartee akka waan ilmaan sikkoo manduu jagna hin qabne ka akka kanaa eenyu jira nuun jedhani gurbaa kaan bulloo jedhaniin kaan maqaa dhudhan jechuudha. Haaji Aadam Saaddoo itti gabbaye. Maal jettame? Jaanoonni arge isin jaaladha. Ana amantii jaaladhu qaba Ortodoksii Kiristinnaa ka'a jedheen. Maal jedheen jagnichi? Dhagee jedheen si baaxila jira nutu haqarra jira diinii qabna islaamummaa tarabbi filee nuu kenne yoo ati diinii keenya jaalatte si jaalanna ati gara keenya as deebisi karaa baaxilaa gubbaa jiraa jedheen. Uummata Baalee bari ilmaan sikkoo mandoo kana olaaltan isin bar nama laafa ho'i seetani. Alhamdulillah rabbi Oromoo godhee waliin kaasin marti Oromoo nu hidda tokko jagnummaa tana yoo keessa deebinee ilaalle nu martuu bara ganda hundaa godhanne keessumaa mul'atti yoon. Ammoo ta ganda ilmaan sikkoo mandoo tana hidda kiyya ka gartee irraa dhadhee kana yoo allaalu hadha yeroo namni gariin moggaa deddeemee gartee dayyuusni gartee ufiffincaa deemu waa'ee gartee sabaa waa'ee gartee biyyaa dubbatu nama qaanessiti. Kanaaf dhiirti diinii kana kalee akkasii fiddee asiin geette jechuudha. Jagnoonni olirra fuudhanii ummata kana ummata ajaa'ibaa ummata jagnummaa fayyummaa haqa dalagu
ilmaan tuulamaa eessa jiran haga gammoojjii baalee gadi jiran amantii ofii kiristinnaa qabatanii waaqeffatummaa ofii qabatanii ummanni musliimaa lafa kenneefi dachii kenneefi amantii irraan jijjiirre. Haga hadhatti ristii irraa kaayee kenneef jechuun ummanni keenya. Maaliif? Diiniin keenya nama tokkollee gadi hin qabinaa ol hin qabinaa jedha garte. Abbaan fedhe waan fedhe amanuun mirga isaati. Kana waan namni hadha warri saayinsii yookaan warri dhiyaa baasee miti. Rabbi anatu itti gaafataa dhiise nabi rabbiitii wa salaatu wassalaam. Dhaamsa kiyya qofa ittiin gahi kan irraa gaafatu ana jedheen malee ati maa dhagaa amantee mukatti amanti kanaan nu wanni goonu nama jirtu haqa jirtu quraanaaf hadiisa ergaa nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam nu gahi ittiin geenna malee ittiin dirqinu jechuudha. Akkasin nu haa fudhatanii bara kanaan warri amantii bee qaban. Islaama kookotti halaaluu fi warri islaama nama hin barannetti ilaalu. Warra islaama gartee wallaalatti ilaalu. Hedduun darasaasiin jedha yeroo si'onna jedhe. Siyaasaa tana akka waan namni birii fidee alagga nu dhiibanii baraa. Alagga nu dhiibanii baraa. Nu tuffatanii baraa nagarreessin. Warra hadhallee ijaamtuun nu laaluu jira. Akka waan hin qabsaa'in, akka waan nama hin ta'in, akka waan beenne. Eenyu abbaan feete dhiifama laa godhi namni gartee uummata musliimaa caala. Olomaayiin ta'e nadha laaltan tun bari yoo isin laaltan duniyaaf akiraa saayinsiidhaaf. Saayinsii jiruu jireenya namni as gubbaa gartee malaa dubbii malaati saayinsiin beektee waan ati ilaaltee akkana ta'uu ooltuu fi isallee baratanii harkaa qaban. Ta'a akiraallee sitti mayyoo ati teetti. Dachiin tun akkamii jirti? Dachiin torba, samiin torba, saayinsiin tokkollee sitti himu. Akka aduun deemtu saayinsiin takka sitti himu. Olomaayiin ta'e sitti himti. Ilmoo garaa keessa jiru kan hime dura gartee diinagdee rabbi ala salaatu wassalaam dukkana sadiin kee jedhee saayinsii waggaa dhibban ga'uu gatti dhaqqabe. Akkami ilmoon garaa haadhaa keessa jiraatti sadarkaa kamitti deemti diinii keenya dura hime. Lakkoofsa namni itti fayyadamu kana kaartaa addunyaa kana kan dhagartee biyyi dachii wannaa torba inni kaan kan kakaa'ee uummata musliimaati akka isiin jirtu garamitti. Direction, GPS, marfee nama waraanu, qorsa namaa ajaju. Warra digrii fi dippiloomaa koofiyaa dheeroo eebbifamataa gubbaa kaan kana uummata musliimaattu kaa'e uffata kaabbaa uffatan gurraacha kana yuunivarsiitii islaamaattu kaa'e jalqaba addunyaa Morookoo. Riisarchii akkaataa dalaganii waa hunda qoratan kaa'e uummata musliimaati. Adda namni dayyuusa uummata musliimaa qabaata akka hin beekne. Nama waan akka hin beekne wallaalaa darasaasiin jedha yeroo argasi dhorkan. Akka waan biyyi tun addunyaan tun yoo uummanni musliimaa liid godhe bulchi diigamtuu badduu wayitis ilaalan jechuudha miti. Naaf folchallee dhiifama naa godha Dr. Abiy Ahmad Ali uummata musliimaa maatii musliimaa keessaa dhufu ilaalu waan inni dalage. Hanna haraama godhe jalqaba. Hinatiin hin saamin dhugaa dalage lubbuu namaan ajjeesin. Yaa rabbiin naa kadhaa jedha bara. Rabbiin naa kadhaa jedha. Isin galee? Ni beeka diinii kana ol qabi ilaala. Islaamummaa namni gate kopheen irra deemu. Kakaadireen paartiin siyaasaa Itoophiyaa keessa tokkochi islaamummaa deeggaru. Paartiin tokko. Walaa paartii Amaaraatii, walaa ka Oromootii, walaa ka Tigreetii, Guraagee, Walaayita paartiin tokko. Akka namni musliimaa uummanni musliimaa Itoophiyaa keessa jiraachuu isaa deeggaruuf as baasuu barbaadu hin jiru. All of them they are same. Hundi isii tokko. Kaayoon jaraa tokko hangoorra wal dhaban. Nu balleessuu irratti uummata musliimaa balleessuu irratti seentuun waan takka garaagarummaa hin qaban. Ilmaan haadha takkaati bakka tanatti. Hadha warroonni biyya kana bulchaa jiran harka 175 warra ciqilee dhalagdan nu dhawu. Ministeera ebalu fa'a. Misgalee waajirri warra ebalu fa'a warra agaree ta'e arguu hin barbaanne jechuudha. Alhamdulillah. Halfakuma alhamdulillahi rabbil alamin. Halfakuma. Eega rabbii keenya galata galchine. Rabbiin aabbichuu umriin waa dheeressu ilmaan Oromoo nama akka adda Adaanech fa'a. Warroota haqa kana irratti lafa masgiida uummata musliimaatii kennu. Kabaju waan hundaa irratti walqixxummina biyya kanatti amantiin cuftiif uummanni cufti qabee warra nuu kenna jechuudha. Bara garii beektuuse. Zabana garii bar situ mataa ol qabatee dubbata namni sirraa dubbatu hin jiru. Yoo ati dayyuusa taate mataa gaqqabatte ofimta zabana garii ani baluu jetta agartee
sin argan zabana baaxilaa zabanul aakir keessa jirra.